Dastaanii jaalallee qabaa. Osoo jaalallee qabu kan inni Ruuttaa faana ta'aa jiru. Ishiidhaaf taanaanii haa ta'u. Ruuttaanii nama fageessee waan hundumayyuu yaaduu danda'udha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jedha lammiiwwan qimamoota jechaa. Egaa obboleetti Ruuttaa Meelaat akkasuma obboleessi kun dhufaniitoo jiru jalqaba irratti. Meelaat akka ishiin jechaa jirtutti ani maal akka ta'e waan hin beeku hin qabu garuummoo wal argina naan jedhee lattumoo laduu jedhama maqaan isaa waan akkasiidha. Innaa nuti waa'ee dhuma Ruuttaa fi Abiraam irraan gargariidha jedhee waan hin yaadus hin qabu. Isas immoo isaanii xiiqii qabatanii isa kanaafiyyuu amma tasgabba'anii nagaan bu'utti calli jedhanii ilaaluudha. Uma gochuunis hin danda'amu. Ruuttaan yeroo as turtettis waan hundumayyuu qalladaadha taphachaadha kan isheen turte. Eelduun immoo asii jirti, gorsaas jirti, haasofsiisaas jirti. Kanaafis immoo haalonni naaf hin mijannee kanaafidha kan inni nafee jetteetoo jirti jechuudha. Egaa mucichi immoo yeroo inni dhufu keessatti kan inni jechaa ture jechuudha. Dastaanii jaalallee qabaa. Kana ishifaan ammoo yeroo dabarsaatu kan inni jiru jennaani ishiidha ta'eera taanaan ishiidha mijateera taanaani nuti kana godhi sana godhi jechuunis hin dandeenyu. Ishiitti toleera taanaani nuti ishii gorsuu hin dandeenyu. Maaliif jennaani ishiin nama yaaduu dandeessudha. Ishii gammachiiseera taanaan wajjiniidhaani ajiraattu. Yeroo akkas jennu immoo gaa'ela ishii akka dhabdu hin barbaannu. Wantichi hanga toora qabatuttidha, hanga of baraanittidha. Kani ishiin jette jechuudha. Egaa innis immoo osoo gaa'elli haala kanadhaanii warri rukutu akkamitti aan callisuu dandeenya, akkamittiin zimmi jechuu dandeenya. Ishiin oboruudhaan hin miidhamtu innoo jaalallee biraa qabaa adha kan inni jechaatoo jiru. Viidiyoon kun egaa kan tures ta'uu danda'an beekamu hin argines ta'uu hin beekne. Egaa viidiyoo ishiin yeroo darbe irratti hojjatte sin barbaadu abbaa mucaan kiyyaa akka miidhamuu fedhu shoora kana keessaa bahi jettee gadi baaste jechuudha. Baazawwee kan dasitaadhaan hari'anii fi maaliif akka ta'e beektu diraamaa tuwwanaa jedhamu sana hin beeku. Komeedarii maal jedhama innaa isan danda'u jechuudha. Sinii galeera calluma jedha bakka harkuma isaa kana xaqallalatee ruuttiyyee malee wanta wanni hin qabu jechuudha. As taayitii diraamaa sanatti kennuu hin dandeenye jechuudha. Innaa kanarraatiin kan ka'e haala akkasiidhaan jechuudha. Micciqqi gootee Ruuttaanii ofirraa achi baastee jechuudha. Innaa tuwwanaadhaaf kan ta'u abbaa mucaati ani kan jedhe itti beekaa abbaa isaa. Abiraam immoo beektu yoo ta'e daaniidhaan baay'ee sodaata jechuudha. Daanii faana homaa tokko walitti bu'uyyuu hin barbaadus. Daaniinis immoo mo'ataa. Kanaafi kan amma walii galanii jechuudha. Tokkummaadhaan haasawanii irratti mari'atanii kan daaniidhaan fidanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf daaniin iyyuu mee otollee mucaan illee kan kootii dhugumaanii osoo jedheera ta'ee osoo inni ashiin garaatti baattu innaa Ruuttaan garaatti baattu sana bukkee ishii ta'ee wajjiniidhaan ta'ee tiriitii godhee bakka waan baay'een bukkee ishii ta'ee dhugaadha namni wajjiniin hin ta'an ture dhuguman jedhama ture jechuudha. Maaliif jennaan isaan biras turte waan ta'eef meerii fidaanii bira turte waan ta'eef jechuudha. Ruuttaa yeroo sanadhaa fi garuu immoo hin fakkaatu amma yeroo inni dhufutti mucaan kiyya jechuu amma hin fakkaatu bakka guutumaan guututti yeroo sana inni iyyuu dogoggoreera bakka tuwwanichi iyyuu sinirratti barreera nuti sinirratti benneerraa amma immoo jechuudha. Abiraamii fi Daanii waltumu wal xaaxessu jechuudha. Gaayee bakka wal boccooqu. Ruuttaan immoo abaaramuu eegalteetti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Buufama itti xaqallalanii suura ishii kana poosti gochaatoo jiru jechuudha. Daganaa jechuudha. Sanamni immoo abaarsa ishii irraa gadi buusee immoo daganaa akka irratti ka'aniif immoo karaa bantee jechuudha. Konkolaataa keessa kaa'ee jechuudha. Daanishaan shur ishii godha akka kana dura gaafa yaadatti miti guyyaa tokko
eenyu maqaan isaa yaa gooftaa koo riyaa isaanii dagadhee eenyuniyyuu mucaa qal'aa sana jechuudha. Isa faana walii galanii daanii konkolaataa keessa kaa'ee kutabbaan kee viidiyoo sanallee jechuudha in dallate daaniin jechuudha. Na akkasittiidhaan ishii fuudhee bahee kaate jechuudha. Kanaaf waan baay'ee jira hordoftoota waan baay'ee jiranna isaan kun immoo jechuudha gaa'ii calli jenneen ilaalluudha. Meelatti garuu calli jedhamee ilaaluutu barbaachisa. Akkasumas immoo nuun galchuu gaa'ela isaanii keessaa siniinis siniin galchuu akka obbolummaattis ta'uu danda'a yaadus dandeessu. Haa ta'uyyuu malee boruudhaanii isaan tokko ta'umsaa ni in oolu. Har'a maaliif eebeluu kana goote yoo jenne irra ta'e gaafa tokko isaan ta'anii situ kana godhe nuun jedhanii quba gara keenyatti qabu jettee too jirti jechuudha. Kana dura meelaatiidhaanii ruuttaan waan jette argitanii too jirtu jechuudha. Viidiyoodhaan maaliif heerumteedha immoo maalidha waan ta'e innaa sanadha bichaa jalqaba jaalala isheen keessa turte keessatti rakkoo qabu turan jechuudha. Meelaatii fi ruuttaanii haala sanadhaanii ati obboleettii kootii gammachuu kootti gammachiisuu qaba malee haala kanadhaan akkamittiin baatee dubbattaa ani qixisuu keetti mana itti yeroo sana ruuttaan akkasittiin dubbattee jechuudha. Amma isa kanaaf jechuudha baay'eedhaanii of qoxxobdi jechuudha yeroo dubbattu meelaati waa'ee ruuttaa irratti jechuudha. Obboleettii ishees immoo kinoo haala kanadhaan shoora taphachaa too jirti jechuudha. Mucaanis immoo akkamittiidhaaniidha kan inni jechaa too jiru jechuudha. Kanaafiyyuu dhiisuudha jettee ishiinii inni immoo akkattiidhaanii jireenya too waliin dhaamu gaa'ela too waliin dhaamu abbaa daa'ima ishiitii dhiistee akkamittiin isa filachuu dandeesse naanii jaalattee ta'uu dhiisuu mala xiiqiidhaaf akkas gochuu danda'u qaba faayidaadhaafis ta'uu danda'a. Ishiin immoo fageessitee yaaddii isa kanaafiyyuu rakkoon qabannaanii marrajaa siifan fidaadhe yoo barbaadetta ta'e kaameraan erga cufamee booda suuronni naaf ergamanii too jiru bakka siifan ergaa rakkoon tokkollee hin jiru in ilaalta'een jechuudha. Idiitii gootanii idiitii akkuma nuti walirratti idiitii goone tambilaarii hojjetan nuti sunis idiitii walitti gootanii kinooti jaartiinsa kinooti jaalallee ishee asiin baate achiin baate jechuudha. Nuti teknooloojii asiin fiddanii teknooloojiidha mucaan na barannee too jirra jechuudha. Yamannanya fattaa'eedha diraamaan itti fufa fiilmiin itti fufa jaalattiin kaleessa iyyuu fiilmii ilaaluu jaalattaa kuwaas taphachuu jaalattaa itti wal gaggaafachaa turte jechuudha. Booda wal fuutee baatee eessa akka ishiin dhatte eessa akka lixxe maal akka ture hin beeknu har'a immoo itti fufa jechuudha. Boskiin xo'a wal godhee jechuudha. Gadaan ishaaf immoo eenyu maqaansa Abiraam qixxillee guba tokko Abiraam ruuttaa biratti dhiira tokkitti arguun barbaadu du'uma isaa ta'a malee jechuudha. Kan nama dhibu immoo nama tokkitti arguu fedhii isaa miti jechuudha. Isa kana isiniin jedha hordoftoota kiyya qaalii lammiiwwan qomoo subscribe like share arjooma ixadha harka keessa warri wifi qabdan warri bilbila lama qabdan naasa kana isiniin jedha eebbifamaa shaaloo.